yeroo hidhamtoonni siyaasaa kan akka Jawaar yeroo mana hidhaa jiranii hidhamtoota siyaasaa warra biraatiin kan yaadanillee addaan ilaalchan addaan ta'anii wajjin mirgi isaanii kabajamuuf tirra jiraata jedhanii yeroo isaan falman dhageenya. Isinis warra hayyoonni bifuma kanaanii hidhamtoota siyaasaa otoo addaan hin baasisin hundumaaf falmitu. Warra Tigraay kaleessallee na hojjeessaa tureeni maaliif baanii jedhee Oromoon yeroonni mormu argaatii hin jiru. Maal inni maayindiseetii wayii rakkina jiramoo yeroo hundumaa hayyoonni Oromoos haa ta'u uummanni Oromoo waa tokko bal'isee yeroo ilaalu warri kaan dhibbisaniiti ilaalu. Garaagarummaan iddoo kana jiru maalirraa ka'uudhaan kan jedhudha achumaatti dabale. Qaamonni adda addaa biyya kana keessatti humni tokko tokko yoo darramuu namoota sadiif hin dubbatanii ka Oromoo garuu ilaalchi siyaasaa adda addaa yoo qabaate illee namoonni seeraan ala hoo ka daran amantaate ka hidhaman taate isa kanaaf hin dubbataa waan jetteetu jira. Namni yeroo baay'ee wanti na ajaa'ibu inni waggaa tokkoof walakkaa dabre kana keessa namoonni asiin dura hidhamanii mana hidhaatti wayyaaneen hiiteetiin nuti yeroo adda addaa iyyaafiitiin hin turre miidiyaa irratti waa'ee isaanii barreessaatiin hin turre amma bahaniitiin ilaalchi isaan calaqqisaatiin hin turan waan baay'ee nama gaddisiisudha. Namoonni kunniin amma bahanii namoota hidhamaniitiin hidhaa jiran haalli isaan hiikamuu hin qabanii akkam ta'uu qaban akkas ta'uu qabanii jedhan baay'ee si gaddisiisa. Ani personally yeroo baay'ee Andargaachuu Tsiggee mormee fi beeka. British Parliament dhaqeetiin haasayaa marii godhamu irratti hirmaadheetiin beeka. Yeroo kiyya fudhadhee namni kunii hidhamuun isaa qabamuun isaa dararamni inni dargahaatiin hin jiru kun sirrii miti jedhaatiin mormaatiin hin turre. Amma ilaalchi isaan calaqqisaatiin jira. Ilaalcha guutumaan guututti walqixxummaa ilma namaatti hin amannee olaantummaa seeraatti hin amanneedha. Kuni I think fundamentally aadaa natti fakkaata gara tokko. Aadaan tokko ilaalchi isaa inni humni tokko ilaalchaan si adda jiraateetiin hoo ta'e jiraate. Humna san balleessuu qabda. Humna san meersii wayitiyyuu itti agarsiisuu hin qabdu. Waraana kanarratti baroonni agarru akkasiisanii. Waraana kanarratti wanti isaan lallabaatiin hin jiran wanti isaan wata biratti bahaniitiin jedhaatiin hin turan olaatteetiin jette namoonni kun hafuu hin qabanii dhumuu qabanidha. Oromoo biratti akkasii miti aadaan kenna. Oromoon gaafa waraana hinjifateetiin booji'eetiin jedhee warra booji'eessan maal godha? Hin guddifata. Ofitti makata. Dhiifama beeka. I think aadaan illee kanarratti adda addummaa guddaa wanta uumamatti fakkaata. Even ummatuma asiin dura ummata Oromoo waggaa 20 oliif dararaatiin hin ture gaafa mootummaan isaan irratti dararama hin barbaachifne dararama seeraan ala gochuu jalqabe gadi baaneetiin mormaafiitiin hin turre. Dhugaaf dhaabbachuun haqaaf dhaabbachuun yeroo hundayyuu barbaachisaadha. Wayita garee mijaa'aa ta'uu dhabuu danda'a. Politically namatti mijaa'uu ta'uu dhabuu danda'a. Rakkoo sirra geessuu danda'a. Inconvenience adda addaa uumuu danda'a. Maqaa adda addaas baasuu danda'a. Garuu dhugaadhaaf dhaabbachuun yoomiyyuu barbaachisaadha. I think solidaaritiin uummanni keenya namoota rakkatan akka dhuunfaattis akka gareettis godhaatiin hin ture waan baay'ee nama gammachiisudha waan baay'ee nama boonsudha jechuu barbaada.